Nalalti janichiti waranti onnetu na idditi. Nalalti janichiti waranti onnetu na idditi. Oso nasi jalate enyu jalate mera jibite. Oso nasi jalate wallale barjalana mufate bakachun kenafdala onete mate serani beka bin hafin narda gotu sineka shama harka fuule daawwattoota fi kabajamtoota Roozaa hundi keessanuu nagaan kiyya qilleensarraan kan onna ramadde isin haa ga'u jecha warri Roozaan maa badde jettanillee kunoo hin jira haaluma jirutti na bakkisiise waan badeefillee akkan waan hin jira bas hadda hedduu gammade takka hedduu takkan gammade saaliyaa isaanii herumtennaan saaliyaa isaanii bagattiin sigee sinjaa haawilti yaasin jaaladha hedduu tokko jaalanna warri isii jaalattanii fi warri isii jaalannillee warri isii jaalattan laalaa akkasitti gammachuun guddaan akkasinitti dhagama akka ajaa'iba kana taphachuu jira isin kuma qabdan mana kan nuti aruusa isii dhabuu kiyyaa baay'ee tokkoon gadda hedduu tokko gaddinatti dhagama alhamdulillah garuu ammashi isin fayyaa naa taate aruusa godhatte isin akkasitti maashaallah irraa jedhaanii akka ijji amtu isin agarree saaliyaa hedduu natti tolte jirti warri isin jaalanne mootu hadda qabrita san qotadhaatiniin itti awwaalamaa isin jaa saaliyaan tanya heerumti jirti abbaa mana maashaallah argatte jirti rabbii isaanii ka waliin bulan ka waliin horan ka bakka guddoo ittiin gahan rabbii isaan haa godhu jedha hedduu gammade akkasumas Taaju Muhammad baay'ee tokko atis baga gammadee baga ittiin si gahe yaada muraada kan kelle baga rabbiin siin gahe saaliyaa kabajamtuu fi jaalatamtuu beekamtuu nama saaliyaa namni hedduu fakkeenya irraa fudhachuu danda'a isin lachuu jechuun baga rabbii walitti isin qabee ka maal akka jee isiniif inuma beeku jechuudha hedduun gammadee jira waan taateef yeroo isin aruusa godhatan kalaas akkuma ta'uu hunda beekuuf bas adabichaa miti ijoollee hedduudha sila asirratti hin ba'u xiqqoon turaawuu je'eetiin yaadee maaliif ree kalaas saaliyaa aruusa godhatti jennaan akkasi gammachuu ajaa'iba kanarra nus asii xaba ajaa'iba kanarra jirra saaliyaa teenyaa bagattiin si gahe Taajuu keenya bagattiin sin gahe isiniin jaame isinoo daawwattoota keenya akkam jettan haayee daawwattoota keenya viidiyoo saaliyaa isaaniitiif Taaju Muhammad isin biraan gaha daawwadha itti buhaaraa xiqqoo isin turaa itti deebi'e asin ijaa mee gammachuu kana xiqqoo bishaan irratti itti gadhugaa yaa daawwattoota keenya qo'ame ayee gara saaliyaa fi Taajuu isin dabarsa jira walitti deebinee asin ijaa akkasii daawwattoota keenya gammachuu irra kurreen asirra baatan natti akkasii daawwadhaa walitti deebinaa isin ijaa nagaa kiyyallee booda isin akkasitti isin jabeessaa daawwadhaa
akkaataa aanallee hedduu tokko natti tolee jira hedduu baay'ee tokko gammadee jira isiniin jedhaa daawwattoota keenya amma nagaa isin gaafadha kun akka duraanii dhiifama isirraa ta'a maaliif waan saalii gammachuu saalii qabuu fi taajuu waan qabuuf jechuudha hedduu tokko bas lubbuutti yatana olii hin jaaladhatti fakkaate bas maal godhare jechuun dhugaallee isinitti fakkaatu saalii jechuudha. Shamarka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Roozaatuu hundi keessanuu akkami aroosni isinitti tolaa jira akkasaan isaanii gammachuun na jira daawwattoota keenya kana laalee Roozaan dhammaraatti faa jettanii beektaa. Bohaartanii itti gammaddan ji'a yaalammii koo waliif haa gammannu waliif haa yaadnu isiniin ji'a akkasumas aroosa keellee yookaan dhufuun hin mala haftanii ammoo daawwattoota keenyaan isinitti haara maaliif jiraa miti akka afaan Oromoo san jechuudha akka nafne isiniin jedha. Arusa anillee godhachuufin deema mee warri arusa Roozaa godhadhu naan jettaniif warri hin godhatin naan jettan koomentii jalaan naa barreessaa isiniin jira warri gammachuu saaliyaalee qabdan akkasumas akka naa ibsan abdii isinirraa qaba jechuudha. Kalaas akkan jee himuun qabu hadda gammachuun qabaa Roozaa baddee nama hedduun naan jee ani hin bannee numaan jiraa yaa ilmaan Oromoo garuu silaa daddafeetiin ilaalaa kaala isinitti wanni je'eetiin mul'achuu barbaadeyyuu. Kalas maal godhare saaliyatti onna baasee silaa ol bahuuf hin deemu yoo hadhachuudha wanni gubbatti akkasi daawwattoota keenya jabaadhaa rabbi isin bira haa jiraatu inshallah rabbiin ka jiru ta'e kanallee nurra haa jijjiiru isiniin jee kaamaallee saaliyaa yoo herumte kanallee herumuu deemna kalas artistiin tana herumte jetti wayi saaliyaa I love you saaliyaa wallah akkasitti daawwattoota keenya mee maaltu haaraa maaltu jira. Warri keessatti warri biyya keessa jirtan amma isanillee keessa wanni jaa hedduu rakkoo cimaa irra jiranii uffata alaabaa maal uffatanii yoo deeman maal jechuu jiranii yaa ilma Oromoo kalaas rabbiin isin bira haa jiraatu naaf jiraadhaa isiniin jedha. Silaa gammachuu kana silaa bas kana haa caaluu keenya dhabnee jirra akkuma haa caaluu dhabnetti ka jawaar keenyallee ijaan ujaamsee dhabneetiin jira rabbiin dhabnu inshallah rabbiin nu haa baasu du'aayee godhaa osoo inni nu bahe akkasumas nama hedduu hidhaa jira Hamzaa fa'aa bas kana jedheellee himee fixuu hin danda'u gammachuu kana jennu nutti dhagahama jechuudha kuni gammachuu guddaadha silaa alhamdulillah maal goone rabbii keenya nu qoode jechuudha. yaa daawwattoota keenya kanaafuu jabaadhaa isiniin ja'a rabbiin isin bira haa jiraatu ani garanumaan nagatti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu isiniin jedha. Video biraatiin haga walitti deebinutti laayikii fi subscribe nu bira dhaabbadhaa nu jajjabeessa akka nama tokkotti